kutaa darbe keessatti yeroo mana turaa kana keessatti wantoota isin hojjechuu qabdan 5 isinitti agarsiiseera jechuudha. Har'a immoo kanan isiniif dhiyeessu yeroo mana turaa kana keessatti wantoota isin hojjechuu hin qabne 5dha jechuudha. Yeroo mana turaa kana keessatti wantoota isin hojjechuu hin qabne 5dha jechuudha. Kunis baay'ee isin fayyada jedhee yaada. Kanaaf viidiyoo isin qopheesse. Amma dhumaatti na hordofaa. Tokkoffaa irratti kanan isiniif kaasu gonkumaa kan isin gochuu hin qabne yeroo mana turaa kana keessatti yoo hojiin qabdan ta'ee kellaa keessan gadi ba'uun isin irra hin jiru jechuudha. Gonkumaa kana kan isin gochuu hin qabne yeroo mana turaa kana keessatti taphaafis haa ta'u, wookii garaagaraaf haa ta'u, fayyuma wanta adda addaa hojjechuuf haa ta'u, kallattii garaagaraatiin wanta isin gochuu hin qabne manaatii gonkumaa gadi hin ba'ina. Yoo isiniif danda'ame manuma keessa turaa jechuudha. Yoo emergency yookiin immoo wantoota garaagaraa ergaafaa ta'een alatti amma dandeessanitti mana turaa isiniin jedhaa jiru. Lammaffaa irratti kanan isiniif kaasu yeroo mana turaa kana keessa kan baay'atu keessaa inni tokko yeroo ofii fiilmii irratti yookiin immoo wantoota garaagaraa irratti dabarsuuti baay'ataa jechuudha. Kunis karaa TV ta'uu danda'a, kompiitaraanis ta'uu danda'a, moobaayiliidhaanis ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf wanta isin gochuu hin qabne yeroo mana turaa kana keessaa fiilmii amma dandeessanitti baay'ee hir'isaa. Yeroo keessan keessaati hamma ta'e qofa godhaafi yookiin immoo yeroo fiilmii godhaafi malee yeroo hundumaa guyyaa guutuu fiilmii ilaalinaa jechuudha. Kunis yeroo keessan baay'ee gubaa akkasumas wantoota isin yeroo mana turaa kana keessatti horachuu dandeessan akka isin hin huranneef isin taasisaa jechuudha. Kanaaf amma fiilmii ilaaltanii hir'isuun isin irra jira jechuudha. Sadaffaa irratti immoo wanta isin gochuu qabdan hirriba hin baay'isinaa. Namoonni baay'een akkan amma taa'ee tilmaamutti sa'aatii 12 fa'aa rafuu danda'u akkasumas kallattii garaagaraatiin sa'aatii dhedheeraa fa'aa rafuu danda'u jechuudha. Kanaaf yeroo mana turaa kana keessa waan isin gochuu qabdan keessaatii yeroo hirribaa keessan sa'aatii 6 hanga 8 gidduu godha. Akkuma normaalii yeroo barnootaaf qo'attaniitti yeroo keessanitti seeraan fayyadamuudhaaf sa'aatii hirribaa keessan irraa hir'isuun isin irra jira jechuudha. Kanaaf sa'aatii hirribaa keessan irraa kutaatii kitaabota garaagaraa dubbisaa, wantoota garaagaraa hojjedhaa, maatii gargaaraa akkuma kutaa darbe keessatti itti hime isaaniin hojjechuu hin dandeessu jechuudha. Arfaffaa irratti immoo kanan isiniif kaasu yeroo mana turaa kana keessa sooshaal miidiyaa tasumaa hin baay'isinaa. Tokkoffaa sooshaal miidiyaan qabeenya keessan hin miidhaa, sammuu keessan hin miidhaa, lammaffaan immoo sa'aatii yookiin immoo sa'aatiitti isin waan hojjechuu dandeessan illee isin jalaa miidhaa jechuudha. Qabeenya keessan irratti dhiibbaa qabu hundi keessan iyyuu hin beektu. Kana irratti wanta isin haasofsiisu hin qabu. Akkasumas sammuu keessan irratti illee dhiibbaa kan inni qabu. Kanaaf waa'ee koronaa vaayirasii kana yeroo hordoofuun mataasaa, waa'ee siyaasaa garaagaraa hordoofuun mataasaa, kallattii garaagaraatiin wanta garaagaraa sooshaal miidiyaatiin namoota wajjin taphachuun waan chaatii dheeressuun kuni tokkoffaa sammuu namaaf illee gaarii miti jechuudha. Kana saayintistoonni rikoomandii waan hin gooneefidha. Akkasuma yeroo keessan illee wanta garaagaraa yookiin immoo piroodaaktiif yeroo ta'e itti fayyadamuu kan dandeessanii isin jalaatii hanqisa. Kanaaf yeroo keessanitti seeraan fayyadamuu yoo barbaaddan gonkumaa sooshaal miidiyaa hin baay'isinaa. Hin fayyadaminaan jenna. Fayyadamuu hin dandeessu garuu immoo limiitiitti gootanii fayyadamuu sa'aatii ta'e amma sa'aatii ta'e gidduutti yookiin immoo yeroo galtan sa'aatii dheeraa akka irra turuu hin qabdanii jechuudha. Shanaffaa irratti kanan isiniif kaasu hojiiwwan uumaan jibbu yookiin immoo waaqayyo jibburraatii fagaadhaa yeroo kanatti jechuudha. Kallattii garaagaraatiin hojiin waaqayyo hin jaallanne wanta baay'een waan jiruuf yeroo kanatti amma dandeessanitti kallattii garaagaraatiin amantii kamiyyuu keessa yoo jiraattan uumaa keessan kadhachuudhaan waa'ee biyya keenyaaf waa'ee koronaa vaayirasii addunyaa miidhe kanaaf amma dandeessanitti kadhadhaa malee wantoota waaqayyo hin jaallanne kallattii garaagaraatiin hojjettanii waaqayyoonis gaddisiisuun isin irra hin jiru jechuudha. Kan maaliifi macaafni qulqulluunis akkuma jedhu namni hin hojjetiin hin nyaatiin jedha. Kanaaf isinis yeroo hundumaa sa'aatii mana teessan kanatti wanta gaarii hojjedhaa, maatii keessan gargaaraa akkasumas wanta waaqayyotti tolus hojjedhaan isin jira. Baay'ee galatoomaa, baay'een isin jaalladhaa. YouTubeii koo kana warra hordofaa jirtanii akkasumas YouTubein koo viidiyoota garaagaraa qaba. Yeroo mana turaa kana keessatti illee dandeettii viidiyoo editingii keessanii akkasiin guddifattaniif viidiyoo editingii akkamitti akka edit godhan afaan Oromootiin isiniif qopheesseera. Paartii 25 ol qabaa. Galaatii ilaalaa akkasumas tiitooriyaalota garaagaraa hin jiraata. Pileeylistii keessa galaatii tokko isaa qoqqoodame waan jiruuf pileeylistii keessaa hin argattu. Baay'een isin galateeffadhaa. Iddoo nagaa turaa, nagaan turaa.